Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuf ta'u mata dureen irra waliin ilaalu 1.3 vector addition and subtraction kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Vektoroota ida'uu fi hir'isuu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. By the end of this section you should be able to jedha. Erga sectionii kana xumurtanii booda waan isin baruu qabdan ibsuu danda'uu qabdan asirratti isinii tarreessitee jira. Innis maani apply vector addition and subtraction technique to solve real life problems. Define the term resultant vector. Isaan kana ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Erga vector addition and subtraction kan jedhu kan erga barattanii xumurtanii booda jechuudha. Different mathematical operation can be performed with vector. Egaa mathematical operation ni fayyadamna jechuudha. Yeroo vektoroota walitti idaanu akkasumallee walirraa hirribnu jechuudha. You can need to understand the mathematical property of vector like addition and subtraction. Egaa maani mathematical operation kan fayyadamnu egaa ana addition fi ana subtraction kan nuti fayyadamnu jechuudha. Addition of vectors. Vectorota akkamii walitti idaana kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. When you add a vector, you need to add both a magnitude and a direction. Egaa vectorota yeroo walitti idaatan jechuudha. Vectorota yeroo walitti idaatan magnitude isaa fi direction isaa waliin walitti idaatu jechuudha. The resultant of a number of vector is a single vector whose effect the same as the individual vectors acting together. In other words, the individual vector can be replaced by the resultant where the over effect in the same. Kana jechuun gaa maal jenneera vektoroota yeroo walitti idaanu magnitude isaa fi direction isaa waliin walitti idaanaa jenneera. Egaa resultantiin keenya maani single vectoridha jechuudha. Single vector kana yeroo jennu fakkeenyaaf vector A plus vector B. Vector A plus vector B wal qixa vector C yoo nu kenna ta'e jechuudha. Resultantiin isa kam ta'a? Vector C ta'a. Kanaafuu asitti vector A fi vector B walitti ida'amuudhaan vector C nu kenna. Kanaafuu inni kamidha resultantiin? Resultantiin isa kanadha jechuudha. Kanaafuu resultantiin inni kun maal jedha jechuudha? Singleedha jechuudha inni kun. Walitti ida'amee vektoroonni kun lamaan walitti ida'amee single nu kenna jechuudha. You should remember that only vector of the same kind can be added. Vektoroota qaa yeroo walitti idaanu maal ta'uudha qaba? The same kind gosa tokko ta'uudha qaba jechuudha. Walitti ida'amuudhaaf gosa tokko ta'uudha qaba. For example, two forces or two velocity can be added. Akkuma asirratti argitan force lama yookiin immoo velocity lama walitti ida'uu ni dandeenya. Force fi force walitti ida'uu ni dandeenya. Velocity walitti ida'uu ni dandeenya. Garuu but a force and a velocity cannot be added. Garuu force fi velocity walitti ida'uu hin dandeenya. Walitti ida'uu hin dandeenyu jechuudha. Force fi velocity walitti ida'uu hin dandeenya. Walitti ida'uu kan dandeenyu maani? The same kind yoo ta'e jechuudha. Force fi force walitti ida'uu dandeenya. Velocity walitti ida'uu dandeenya. Garuu force fi velocity walitti ida'uu hin dandeenyu jechuudha. Kee konseptii yoonaan scalar and vector can never be added. Scalarii fi vectorii walitti ida'uun hin danda'amu jechuudha. Scalarii fi vectorii walitti ida'uu hin danda'amu. For any two vector to be added, they must be of the same nature. Ani vektoroonni lama walitti ida'amuudhaaf maal ta'uu qaba?
the same nature ta'uu qaba jechuudha. Maal ta'uu qaba? Tokko ta'uu qaba. Akkuma dura asitti waliin ilaalle jechuudha. Maal ta'uu qaba? The same kind ta'uu qaba jechuudha. Same kind. Force walitti hidhamu, velocity walitti hidhamu. Garuu force fi velocity walitti hidhamuu hin danda'amu jechuudha. Walitti hidhuu hin dandeenyu. If a vector A and B have a resultant R, this can be represented mathematical as vector A fi vector B walitti hidhamuudhaan maal nu kenneera? R nu kenneera. Kana mathematical yeroo keenya maanni R equal to bold gootanii barreessitu gaa yeroo barreessanii akkuma asirratti argitan R equal to A plus B. Vector A plus vector B. Vector A fi vector B walitti hidhamuudhaan maal nu kenna? R nu kenneera. R kun maanni resultant jedhama jechuudha. Yeroo barreessitan gaa bold gootu yookiin immoo mataa isaarra maal gootu? Arra'u keessu jechuudha. Sun maal nutti agarsiisa? Vectorii nutti agarsiisa jechuudha. Let us consider a few special cases of addition of a vector. Vectoroonni kan walitti hidhaman yoo maal ta'an kan jedhu yoo waliin ilaallu when the two vectors are parallel the same direction. Maanni vectoroonni lama yoo parallel ta'an yookiin immoo kana jechuun the same direction yoo ta'anidha jechuudha kan nuti walitti hidhamu. A vector A and B are parallel. Vector A fi vector B parallel. Then the magnitude of the resultant vector is the sum of the magnitude of the two vectors. Vector A fi vector B parallel. Kanaafu magnitude resultant vector jechuudha. Maal ta'a? Ida'ama vectoroota kana lamaaniiti. Vectorii A fi B jechuudha. Hence, the magnitude of the resultant vector is kanaafu magnitude resultant vector maal ta'a? R resultant vector A equal to vector A plus vector B ta'a jechuudha. Kun yeroo vector A fi vector B parallel yeroo waliif ta'an resultant isa maal ta'a? Resultant vector A equal to maal ta'a? Vector A plus vector B ta'a. Kun maani resultant jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Kun vector A dha. Kun vector B dha. Maani waliif parallel dha. Yeroo kana maal godha? Walitti hidhana jechuudha. Resultantiin isa kam ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. Akkuma argitan. Resultantiin kun isa kana. Vector A fi vector B yeroo walitti hidhan maal arganna? Resultantii arganna jechuudha. Since the two vectors are in the same direction. Maani vectoroonni lamaanuu jechuudha. Kallattii tokkodha jechuudha. The direction of the resultant vector is in the direction of one of the two vector. Maani asirratti direction isa kana maani kan A ST dha. Kan B ST dha. Kanaafu resultantiinis maal ta'a jechuudha? ST ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo when the two vectors are acting in opposite direction. Vectoroonni lama immoo yoo kallattiin isaanii jechuudha. Kallattii garaagaraa yoo ta'e immoo akkamii walitti hidhana kan jedhu mee waliin haa ilaallu. If a vectors A and B are asitti parallel jettu kana anti-parallel jedhama. Anti-parallel. Then the magnitude of resultant vector is the difference of the magnitudes of the two vectors. Hence, the magnitude of the resultant vector is malta R equal to resultant vector jechuudha. R yeroo jennu jechuudha. Resultant vector equal to vector A minus vector B. Kun egaa yeroo kamidha jechuudha? Yeroo opposite direction ta'a jechuudha vectoroonni lamaan. Resultant akkamitti arganna? R equal to A minus B ta'a. Kana jechuun ishiin kun resultant vectoridha. R jechuudha. A immoo vector A dha. B immoo vector B dha. Kun egaa yeroo maal ta'ani? Yeroo opposite direction
ta'an jechuudha. Asirratti ishii kana parallel isheetu kana anti parallel jedhaani. Asirraa hubachuu dandeessu akkuma argitan inni kun maani vector A dha. Inni kun gara eestiitidha. Vector B immoo gara maalittidha? Gara westiitidha. Gara westiitidha. Kana egaa resultantii isaa yeroo barbaaddan maal ta'a? Resultantii isaa resultant vector isaa R equal to vector A minus vector B ta'a jechuudha. Kun egaa opposite direction yeroo ta'an akkasiin kan isin barbaadan jechuudha. Since the two vectors are in opposite directions with one another, the direction of the resultant vector is in the direction of the large vector. Maani asirratti vector A fi vector B opposite direction dha. Opposite direction yeroo ta'u resultant isaa yeroo barbaannu vector A minus vector B jenna. Yeroo kana egaa directioniin kan resultant vectorii kanaa jechuudha. Directioniin resultant vectorii kanaa maal ta'a? Kan isa kamii ta'a? Kan large magnitude qabu ta'a jechuudha. Asirratti large magnitude kan qabu isa kamidha? Vector A dha jechuudha. Asirraa hubachuu dandeessu. Inni kun asirraa akkuma argitan vector A dha. Kun immoo vector B dha. Asirratti egaa magnitude guddaa kan qabu eenyudha? Vector A dha. Vector A dha. Kanaafuu egaa directioniin resultantii isa kam ta'a jechuudha? Kan eenyu faana wal fakkaata? Kan magnitude guddaa qabu faana wal fakkaata jechuudha. Asirraa akkuma argitan vector A gara eestiitidha. Vector B immoo gara westiitidha. Kanaafuu magnitude guddaa kan qabu eenyudha? A dha. Kanaafuu directioniin resultant vectorii maal ta'a jechuudha? Kan A faana wal fakkaataa jechuudha. Ifaadha jedhee yaada. Inni itti aanu immoo yoo vectoroonni lama perpendicularii ta'an immoo akkamitti kan nuti walitti daanu kan jedhu ilaalu. When the two vectors are perpendicular yeroo waliif ta'an. Akkuma asirratti argitan perpendicular jechuun egaa vectoroota sun lamaan gidduu maanni digirii 90 kan safaru yoo ta'e maal jechuudha? Yoo ta'e jechuudha digirii 90 kan safaru yoo ta'e maanni perpendicularii waliif ta'u jechuudha. Asitti egaa digirii 90 kan inni safaru bakka kamitti? Bakka kanatti jechuudha. Bakka kanatti digirii 90 kan inni safaru. Yeroo kana akkuma asirratti argitan kun vector A dha. Asiin asiichee ishiin kun jechuudha gara westiitti jechuudha. Asiin immoo gara noorziitti vector B dha jechuudha. Vector B dha. Akkuma asirraa argitan. Yeroo kana immoo maal goona? If vector A and vector B are perpendicular to each other, then the magnitude of the resultant vector is obtained using the Pythagoras theorem. Yeroo kana immoo maal fayyadamna jechuudha? Vector A fi vector B perpendicular waliif ta'an yeroo jennu egaa gidduu isaaniitti jechuudha digirii 90 kan safaru yoo ta'e jechuudha. Yeroo kana maal fayyadamna jechuudha? Walitti hidhuudhaaf Pythagoras theorem fayyadamna. Waa'ee Pythagoras theorem kutaa 9tti barattanii dhuftaniitu. Isin rakkisu jechuudha akkasumara. Hence the magnitude of the resultant vector is R equal to the radical A square plus B square. Since the two vectors are in opposite direction with one another, the direction of the resultant vector is in the direction of the large vector. Asirratti maal jenneerra? Vector A minus vector B maal jechuudha? Resultant vectoridha. Kuni yeroo maaliti? Yeroo opposite direction jechuudha. Yeroo opposite direction resultant vectoriin jechuudha. Direction isaa maal ta'a? Direction isaa kan asii magnitude isa guddaa ta'e ta'a jechuudha. A fi B keessa magnitude isaa kan guddaa ta'e kan isaa ta'a jechuudha. Directioniin resultant vectorii. Asirraa ilaaluu dandeessu. Figarii isa kanarraa B kana ilaaluu dandeessu. Figar
1.3 kanarraa b ilaaluu dandeessu. Akkuma asirraa argitan n akkuma argitan maani st dha. b immoo vector b immoo west dha. Direction isaa jechuudha. Asirratti resultantiin kana maal ta'a? Resultantiin jechuudha. A vector A minus vector B dha miti. Resultantiin kana jechuudha. Opposite direction dha vector A fi vector B jechuudha. Kanaafuu directioniin resultantiin kana maal ta'a? Magnitude isa guddaa qabu faana wal fakkaata jechuudha. Magnitude kan guddaa qabu immoo eenyudha? Vector A dha jechuudha. Kanaafuu inni kun maani? Direction isaa jechuudha. Kan vector A st dha. Kan vector B immoo west dha. Gara westiitti gara kanatti jechuudha. Gara westiittidha. Kanaafuu directioniin resultant vectorii maal ta'a? Isa magnitude guddaa qabu faana wal fakkaata. Direction isaa jechuudha. Kanaafuu directioniin kana maal ta'a jechuudha? Direction resultant vectorii kana st ta'a jechuudha. Maaliif? Magnitude kan guddaa qabu eenyudha? A dha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu vector n immoo direction isaa maani? st dha. Ishee kana akkasitti hubadhaa. Ittaan suudhaan immoo yoo perpendicular waliif ta'an vectoroonni lama akkamitti walitti daana kan jedhu waliin ilaalla. Inni sadaffaan jechuudha. When the two vectors are perpendicular, yoo perpendicular waliif ta'an vectoroonni lama inni immoo akkamitti walitti daama. If a vector A and the vector B are perpendicular to each other, then the magnitude of the resultant vector is obtained using the Pythagoras theorem. Yeroo perpendicular waliif ta'an immoo vectoroonni lama jechuudha. A fi B'n maani perpendicular yoo waliif ta'an kan immoo akkamiin walitti daana jechuudha. Akkamiin walitti daana? Resultant vectoriin isaa jechuudha. Maal ta'a? Pythagoras theorem fayyadamuudhaan resultant isaa arganna jechuudha. Vectoroota perpendicular waliif ta'an. Perpendicular waliif ta'an kan jennu maani? Vectoroota lamaan sun gidduutti vectorii A fi vector B kana gidduutti jechuudha. Digriin 90 kan safaru yoo uumame maani? Vectoroonni sun waliif perpendicular ta'anii jechuudha. Asitti maani? Digrii 90 asitti. Iddoo kanatti akkuma argitan kun vector A dha. Inni kun immoo asii oliin kun immoo maani? Gara norziitti jechuudha. Vector B asitti digrii 90 kan inni uumu jechuudha. Kofa sirrii jechuudha. Kofa sirrii maani? Digrii 90 kan uumu jechuudha kofti isaa. Digrii 90. Asiin vector A gara eessaatti? Gara westiittidha. Gara westiitti. B immoo gara norziittidha. Kanaafuu vector A fi vector B waliif perpendicular kan jennu immoo lamaan isaanii gidduutti digrii 90 kan uumedha jechuudha. Kanaafuu perpendicular warra waliif ta'an kan akkamiin kan resultant vectorii isaa akkamiin arganna? Pythagoras theorem fayyadamuudhaan arganna jechuudha. Waa'ee Pythagoras theorem kutaa 9tti barattanii dhuftaniitu hagas mara waan isin rakkisu miti jechuudha. Hence the magnitude of resultant vector is r equal to under radical a square plus b square. Resultant isaa kana ta'a jechuudha. R equal to radical jalatti jechuudha. A square plus b square. Kuni yeroo maalitti jechuudha? Yeroo perpendicular waliif ta'an. Perpendicular yeroo waliif ta'an jechuudha. Vector A fi vector B perpendicular yeroo waliif ta'an resultant vector isaa akkasiin barbaannaa jechuudha. R equal to resultant R equal to radical jalatti jechuudha. A square plus b square. Kun akkamitti dhufe kan jedhuudhaaf isin yaadachiisuudhaaf maal goona? Ishii kana A jedha. Vector A kun immoo vector B gara norziitti jechuudha. Gara norziitti kana A jedha. Kana B jedha. Walitti dha'uudhaaf maal gootu? Ishii kana
Ishiin kun resultant vectorii taati jechuudha. Ishiin kun maal taati? Resultant vectorii taati. Isin sarartuudhaan bareechitanii sararachuu dandeessu. R jettu. Amma gaa maal gootu? Vectoriidhaan lamaan isaanii sadan isaanii kunoo jechuudha. Kun booldi gootanii barreessuu qabdu gaasni maaliif vectorii akka nuuf mul'isu jechuudha. Yookiin immoo mataa isaa irratti maal gochuu qabdu? Xiyya gochuudha qabdu jechuudha. Kanaafuu maal gootu gaama? R square equal to A square plus B square. Maal gootu gaama? Resultant kan argachuudhaaf square isaa irraa balleessuun maal gootu? Gama lamaaniin raadikaala jala galchitu. Kanas raadikaala jala galchitu. Sana booda square ishiin kun raadikaala kana ni balleessiti. Square ishiin kun raadikaala kana ni balleessiti. Sana booda r'n qobaatti hafa. R wal qixa. Raadikaala jalatti jechuudha. A square plus B square ta'a jechuudha. Kana egaa kutaa 9tti barattanii dhuftaniitu agasmara waan isin rakkisu miti jechuudha. Asirratti egaa akkuma argitan kun vector A dha. Inni asii olii kun immoo vector B dha jechuudha. Asitti egaa digirii 90 kan uumudha jechuudha as gidduun. Vector A fi vector B gidduutti digirii 90 kan uumu yoo ta'e perpendiculaarii waliif ta'u jechuudha. A fi B'n. Kanaafuu resultant isaa argachuudhaaf maal gootu? Resultant isaa ishii kanadha jechuudha. Kanaafuu ishii kana argachuuf immoo R'n wal qixa raadikaala jalatti jechuudha. A square plus B square kun Pythagoras theoremidha jechuudha. Maal jedhaa figure 1.4 in two perpendicular vector A and B and it is resultant vector R. Kanaafuu A fi B perpendiculaarii waliif taanaan resultantiin isaa maal ta'a jechuudha? Resultantiin isaa isa kana ta'a jechuudha. Resultant vectoriin isaa isa kana ta'a. Resultant vectorii argachuuf immoo gaa warreen perpendiculaarii waliif ta'an maal fayyadamna? Pythagoras theorem fayyadamna. Direction isaa akkamiin barbaanna? Direction isaa immoo yeroo barbaannu the direction of the resultant vector is obtained using the trigonometric equation. Direction isaa immoo yeroo barbaannu jechuudha. Vectoroota waliif perpendiculaarii ta'an jechuudha. Maal fayyadamna? Trigonometric equation fayyadamna. Trigonometric equation yeroo barbaannu gaa theta equal to tan inverse of B over A. B over A asirraa ilaaluu dandeessu. Teettichi kamidha? Kanadha. Ishii kanadha. Kanaafuu direction isaa yeroo barbaadan theta equal to jettu. Theta equal to tan inverse of maal ta'a? B over A. Kanaafuu gaa B'n isa kamidha jechuudha. B'n isa kanadha. B'n ishii kanadha. Side ishii kana jechuudha. Side ishii kanadha. A'n immoo ishii kamidha? Ishii kana ta'a. Kanaafuu direction yeroo barbaadan akkasiin barbaadu jechuudha. Yeroo vectoroonni lama perpendiculaarii waliif ta'an direction yeroo barbaadan ishii kanaan barbaadu akka hin daganne. Theta equal to tan inverse of opposite over adjacent ta'a jechuudha. Opposite over adjacent ishiin kun B'n kun opposite taati jechuudha. Angilii ishii kanaaf opposite taati. Oppositeedha. Adjacentiin angilii kanaa immoo isa kam ta'a? Side A kana ta'a jechuudha. For example, for the 4 Newton and the 2 Newton force can be added or subtracted to get the resultant force. Sirraa akkuma argitan force jechuudha. 4 Newtonii fi 2 Newtonii walitti ida'uu yookiin warra harrisuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo kana resultantii kan argannu ta'a. Resultantii force. That is the net force is the resultant of adding up all the force vector as shown in figure 1.5.
asirraa akkuma argitan walitti hidhuus walirraa hir'isuus dandeenya jenneerra. Yeroo kamuu walitti daana yeroo kamuu walirraa hir'ifna kan jedhu ilaaluu dandeessu. Asirratti Q Newton jedha. Q Newton gara maalitti? Gara noorziitti. Q Newton gara maalitti? Gara noorziitti. 4 Newton gara maalitti? Gara noorziitti. Kanaafuu kallattiin isaa the same direction waan ta'eef kallattiin isaa tokko waan ta'eef maala walitti hidhama jechuudha. Kanaafuu 4 Newton plus Q Newton meeqadha? 6 Newton arganna jechuudha. Yeroo kanoo asiin inni kun 2 Newton gara maalitti? Gara saawuziitti. Gara saawuziitti. 4 Newton gara maalitti? Gara noorziitti. Yeroo kana maal ta'a? Maal argatu jechuudha? 2 Newton maaliif? Direction isaa gara gara dhaga. Direction isaa gara gara walirraa irratti jechuudha. Kana jechuun 4 Newton minus 2 Newton equal to 2 Newton. Resultantiin nuti arganne maanni? 2 Newton arganne. Direction isaa gara kam ta'a jechuudha? Isa magnitude isaa guddaa ta'e. Magnitude isaa guddaa kan ta'e isa kamidha? Isa kana gara maali? Gara noorzii jechuudha. Kanaafuu gara noorzii ta'a jechuudha. Kanaafuu akkuma asirratti argitan noorzii gara noorziitti gara kanatti galagaleetii jira. Kan faana wal fakkaatee jechuudha. Isa kana faana wal fakkaatee jira kallattiin isaa jechuudha. Maaliif magnitude isa kana guddaa waan ta'eef. Note: the resultant of two vectors acting on the same point is maximum when the vectors are acting in the same direction and minimum when they operate in opposite directions. Resultantiin vectoroota lamaa jechuudha. Maximum kan inni ta'u yeroo kamidha jechuudha? Yeroo kami? Yeroo the same direction ta'an jechuudha. Guddaa kan inni ta'u jechuudha. Yeroo kamidha? Yeroo same direction ta'an. Xiqqaa kan inni ta'u immoo minimum kan inni ta'u immoo yeroo kamidha? Yeroo opposite direction jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaallu. 5 Newton est plus 2 Newton est. Kun meeqa ta'a? 7 Newton est ta'a. Kun gaa the same direction dha. 5 Newton est plus 2 Newton west. West yoo ta'e kun maal ta'a? 3 Newton est ta'a. Akkuma argitan gaa yeroo the same direction ta'u maal ta'a? Maximum ta'a jechuudha pointii isaa. Yeroo opposite ta'u maanni? Minimum ta'a. Xiqqaa ta'a jechuudha. Yeroo opposite ta'u xiqqaa ta'a akkuma argitan. Taasisuudhaan ka'ii konseptii kanaa ilaallu. Parallel vector. Parallel vectoriin maali? Two vectors A and B. Two vectors A and B are said to be parallel when they have the same direction. Egaa parallel vectoroonni parallelidha kan jennu maal yoo ta'edha jechuudha? Direction isaa tokko yoo ta'edha jechuudha. Direction isaa yoo wal fakkaate maal jennaani? Vectoroota sanaan parallelidha jennaani. Vectoroota parallelidha jennaan. Anti-parallel vector. Anti-parallel vector kan jennu immoo two vectors A and B are said to be anti-parallel when they have opposite direction. Anti-parallel vector kan jennu immoo vectoriin A fi B yoo maal ta'edha jechuudha? Opposite direction yoo waliif ta'e maal jennaani? Anti-parallel jennaani jechuudha. Exercise 1.5 yoo ilaallu, if two vectors A and B are perpendicular, an angle between them is 19 degree. How can you find the sum of the two vectors? Kana gaa maal fayyadamne jechuudha? Maal fayyadamneeti? Pythagoras theorem fayyadamneeti kan nuti barbaannu jechuudha. Resultantii vectoroota kana lamaanii jechuudha. Vectoroota vector A fi vector B perpendicularii isaan lamaa gidduu digirii 90 uumeeti jira waan ta'eef jechuudha.
Angiliin isaa maaliidha kan nuti barbaannu? Pythagoras theoremidha. Perpendicularidha gaa isaan lamaan gidduu kanuma perpendicular kan jennu gaa digirii 90 yoo uume isaan gidduutti perpendicularii jenna. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? Pythagoras theoremidhaan kan nuti hojjennu jechuudha. Ida'ama isaa resultantiin maal ta'a? The radical A square plus B square kanaan kan isin hojjettan jechuudha. Egaa viidiyoo taanuun subtraction of vectors kan jedhuun walitti deebina. Hagam ilaalle keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.